Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi ilmaan Oromoodha. Akkuma seentanii share naaf godha. Mata duree irratti akkuma isinii barreesse dhugaa jirtu uummata Oromoo afaan kan koo dhaga'u hundinuuyyuu akkanaaf dhaga'uun barbaada. Share naaf godha. Hundi keessa rabbiif jedhaati maaliif booda of jalaa balleessitu dhugaa kan koo kana uummanni Oromoo martinaa dhaga'uun barbaada waan ta'eef share naaf godha. Share naaf godha. Mata duree irratti waa'ee dhukkuba kooti ilaalchisee waan inni isiniin jedhu jira. Wallahi hin qoosina. Wallahi namni har'a dhukkuba koo kana hin barre rabbiin malee namni tokko dhukkuba koo kana naan beeku yoomuu taanaan mee nama naaf sagaleen hin jiru sagalee hin jiru amma oo hin jiru ol ka'eetan hin taa'e isinitti sheer godha rabbii jedhaati hundi keessanuu sheer naaf godha sagaleen maal ta'e amma sagaleen kan koo jira natti fakkaata hundi keessanuu sheer godha amma sagaleen koo jira miti sheer godha jira nama naaf seessisa waa'ee dhukkuba kootii kanatu iyyuu giddiina taasifnaan hin dhufe warri kolfaa jirtanu rabbiin dhukkuba'an dhukkubsataaru kana isinittiin hin fidin maaliif waan hin keessa jiru ana beeka waan erga guyyaa 20 an ta'ee jiru guyyaa 20 kana takkaa hirribni ija kan kootti dhufe hin beeku dhukkubsadhee gaafa fayyeerammoo jedhee daqiiqaa keessa ka'ee gammadee namni na gaafachuudhaallee yoo mana dhufe ala inni namni na gaafachuudhaaf abdussee dhukkuba jedhanii ijoolleen na wajjin jiranullee siqaayii keessa jiru jechuudha gaafa jarri abdussee dhukkuba jedhanii na gaafachuu dhufan an fayyeera jedhee yeroo jalli abdusse qaxaroo haakimii keetii asi ilaala mee rabbiif rasuuliidhaati abdusseen sobee ofitti farrisee an har'a waggaa kana harii na dhukkuba jedhee takkaa mallaqa wahii isin hin kadhanne har'a na dhukkuba jedhee an guyyaa kana hundee jechuudha ajandaa na godhattanii feesbuukii irra abdusseen ittiin mallaqa kadhachuu fi abdussee hin dhukkubne jettan waa tokko isinii hima wallahi amantanii dhiiftanii rabbiin naaf ragaadha qulqullummaa kan koosis hin beeytanii hundi keessan baay'ee na dhukkubaa jira an birrii duudee tokko isinirraan barbaadu dhugaa kan koo qofittii baru eengaddas akkuma nama tokko yaadni natti baay'ate waan na cinqun beeku akka waan namni waan natti hojjete guyyaa 14 rafiitii ija kootti dhufee hin beeku dhugaan isin hima isin obboleewwan kooti waa tokko wantin isin sodaadhu hin jiru natti duultanus maal jettanus wanti isin natti gootan hin jiru garuu dhugaa baraadhaafan isinitti maa jira guyyaa 14 deema har'a erga sammuun kan koo waan hin ta'e akka waan namni waan natti godhe sammuu kan koo illee ajajuu dadhabe mana yaalaa meeqatti deddeebi'e dheengadda gaafa mustashifaatti jechuudha achitti kufee jarri mubaarik na harkisanii ol galanii dhiigna faanii funyaaniin na yaa'e
gulukoosiin naa kaa'amee sa'aatii tokko tun turin of bayyee fayyeeraa na galchaa jedheetaniin gal gaafa ijoolleen galgala na gaafachuudhaaf dhufanu an fayyaadha waa tokko mana keessa fayyaadhan jedha garuu takka rafeen beeku sammuun kan koollee hamma yoonaatti waan hin dubbadhu erga gaafa 14 waan hin dubbadhu an sammuun kan koollee kimiti yoo dandeessan rabbiin naaf kadhaa yoo hin dandeenye ajandaa nan godhatina rabbiin isin qabe maaliif namni tokko akkuma fayyaan jiru du'uun isaa ni jira an du'uufan jira otuu isin narratti qoostanu otuu isin naan barin namni baay'een sagalee kan koo gadda an qoosaadhaaf ijoollee taasee ajandaa godhatanii yeroo na dhukkubu kana keessa dhukkuba kan koo baay'ee soba fakkeessaa jiru am gargaarsa tokko isin hin gaafanne yoo namni abdusseen guruuppii way hidhamee ittiin gargaarsifamaa jiraate na gargaaraa jedhee an isinitti himadhee jiraadhe dhugumaan an hin dhukkubsan rabbiin naaf kadhaa qofittiin barreeffamaan isinitti madhee jennaan abdusseen ittiin makiinaa maal ta'uuf abdusseen ittiin birrii guurrachuuf jettanii gaafa isin ajandaa na godhatan sanuu wal qabatee mataan kan koo ittuu silaa na gadhiisee jiru mataan likkiitiin hin deebine jechuudha. Kiniina kana ila doktorri nan naqa nama rammaru nagaadha jedhu dhiiga na laalu dhiigni kee nagaadha jedhu annan ciisa hirribne nan qaba. Nyaata nyaadha daqiiqaa tokko garaa keessa nan turu kiniin ilaala kiniina kana harii dhaqaa dhaqee fixee ila amma garaan kan koo kun keessi sirrii nan jiru dhugaan isiniin jedha. Ilaala kiniina kana natti kennu nyaata si nyaachisa singuuru jedhu ilaala isa ammaa sa'atii kanatti qaxaroo deemuudhaaf kan ka'aa jira warri yeroo an dheengadda argitaniitu liivii galee fayyeera ijoollee koo isiniif jiraa jedhe daqiiqaa tokko turin hin galee immoo kurrifachuu jammare mana keessatti an yookiin afuura nama haa ta'u warri natti mufattan yoo jiraattan dheengaddas liivii irra bahee ijoollee waahii siyaasaatiin otuu hin taane wanti dhufuun beekamu namni dhukkubsate waa ta'uu danda'a du'uu danda'a tarii maraachuu danda'a jechuun ijoolleen maqaa waamee liivii irratti arrabse ijoollee ganda kootiitis yoo natti mufattan jedhee ol ka'ee dhiifama gaafadhee obboleessi kootis sagala toomu naayimaar fu'aad duraan sababa isaatiif natti duulamaa ture dhugaa kan koollee na dhukkubaara naayimaar fu'aad sababa kan kee ijoolleen natti duulani sababa kan keetiif akka waan hin manaasi fuudhee dhaqeetti siru kuchiiseetti haqni kan koo dhokate haqa koo dhokachuutu mataa na dhukkubsaa jira yoo dhugumaan guyyaa tokko wajjin nyaannee jiraanne ammanaasi baasee siru kuchiisuu kan koo yookiin achitti inni rukutamtu dhaabattee ilaaluu kan koo ofitti kottu ijoollee irratti haasa'e jennaan mubaarak irratti dhufee haasa'ee jira dhugaa jirtu achirratti abdussee cubbuuna jaadha manaayis kan wajjin hin deemne ati yookiin na fuutee hin baane wajjinumaan dhaqne achitti sannan rukutamu dhaabattee na laaluu kee hin argine jedhee dhugaa jirus dubbate akka nama tokkootti immoo biliilleen gaafa na dhukkubu quuqama namummaasiitiif akkam liivii irratti baanee wal arrabsinu gabbaatee du'aa inaaf kadhattee jennaan akka nama tokkootti dhiifama gaafadhe malee har'as taanaan awwaa'ii siyaasaatiin abdusseen ijoollee biyya kootii yoon dhiifama gaafadhe biltsiginnaa ta'uuf miti dhugaan isiniin jedha wallaahi dhugaan isiniin jedha ay wantin ijoollee keenya hunda warran maqaa dhahee arrabse ijoollee ganda kootiitis waan natti balleessitan jedhee dhiifama gaafadheef biltsiginnaa ta'uuf miti an har'as taanaan oromoodhaaf falmaan du'a biltsiginnaan har'as diina oromooti boris diina oromooti kana jala qabadhaa beekaa abdusseen ijoollee biltsiginnaa sodaatee biltsiginnaatti deebi'uudhaaf jedhee jara dhiifama gaafate warri jettan an dhukkuba kootu of na sodaachisee jennaan warri natti mufattan dhiifama naaf godhaa hundi keessan warri maqaa keessan dhahee isinitti mufadhe jedheetan dhiifama gaafadhe kan naayimaar fu'aadillee achirratti affeeramee dhugaa kan koo hunda fidee haasa'e dhugaa kan koo bartanii akkasin ammaan booda abdusseen an akka ijoollee keenyaatti natti dhagaama gaafasin natti duultanu akka ijoollee jimmaatti gaafasin otuu dhugaa beektanu ati tish hiriyaa kan kee rukuchiifti maalaa fuutee geessitee bira dhaabbattee ilaalteettan naayimaar fu'aad gabbahee dhugaa jirtu sinitti himne kana harii sammuun kan koo wal qabatee yaadaan sammuun narkaa bahee oole hamma yoonaa sammuun likkiitti nan deebine yoo dandeessan rabbiin naaf kadhaa an gargaarsa duudee tokko sinirraan barbaadu warrallee na wajjiniin an eddee silaa kufee hafutti na qabanii mustashifaa geessan ittiin mallaqa guurrachuuf jettanii irratti duultu irratti hin duulinaa kan na wajjiniin mana keessatti rakkatee waan qabu wajjiniin nyaataa jirru obboleessa kan koo mubaarak musammaa waa tokko sobninni soben jiru ala inni abdussee kai mustashifaan si geessaa dhe an fayyeeran jedhaan yeroo inni immoo dhufe an dhukkubsadheetanin ka'eetanin maraachuufanii jedheen kurrifadheen isa cinqa mee maaluman isinitti balleesse jennaan dandana godhattu rabbii jedhaati yoo dandeessan du'aa'ii qofittiinaaf godha isuma dhugumaan isiniin jedha sammuun kan koo sirriirra nan jiru har'as taanaan abdusseen biltsiginnaatti deebi'a jettanii immoo warri natti duultan an har'as boris dhiiga ilmaan oromootii dhangala'uu biltsiginnaatti deebi'u miti yoomuu an biltsiginnaas hin ta'u kanin ijoollee keenya immoo akka ganda kootiitti kabaja qabuuf har'as boris taanaan an ijoollee ganda kootiitiif kabajan qaba siyaasaan gargar taanus jarri anaaf ijoollee ganda kootiiti ijoolleen ganda kootii immoo anaaf kabaja kan yoon du'e keessatti awwaalamu ijoollee ganda kootiitiifan dhiifama gaafadhe malee ijoollee ganda ofii gaafachuun immoo
yookiin biltsiginnaa naman godhu dhugaan isiniin jedha. Abduseen baay'ee dhukkubsatee jira. Yoo dandeessan har'aan booda ajandaa kan koo kana feesbuukii irraa lafa ka'a. Narratti hin duulinaa yoo dandeessan du'aa inaaf gadha. Birrii duudee tokko sinirran barbaadu. Har'a toonaat waggaa kan haarii birrii yookiin goofandiminnaa banamee jennaan hin jiraanne numan jiraataara alhamdulillah. Nan jiraadhas kan inni sinirraa barbaadu dhugaa kan koo bartanii. Abduseen wanti hamma yoonaatti guyyaa kan haarii keessaan godhe na gammachiisu dheengadda gaafa na dhukkubee jennaan ummanni dhiifama naaf godhe du'aa inaaf gadhate jedhu galgalallee dhufe akka ummata jimmaatti yoo natti mufattanii jiraattan dhiifama jedhee ol ka'ee ummata kan koo dhiifama gaafachuu kootti ittiin gaabbuwan. Ummata jimmaa ammoo ol ka'ee dhaabadhee dhiifama gaafachuun Abduseen biltsiginnaa ta'e miti. An ummata jimmaatiif kabajan qaba har'as boris namni ummata ofiitiif kabajan qabne akka Oromootu kabajan qabuufan ol ka'ee ummata jimmaa kootii dhiifama. An har'as taanaan boris taanaan immoo biltsiginnaa yookiin immoo biltsiginnaa deeggaruuf miti isiniifan kabaja qabaafan dhiifama sin gaafadhee dubbadhe. Biliillees immoo na dhukkubee gaafadheen gaddaan kufee mubaarak mustashfaa keessatti hin jedhu akka dhuunfaatti na otuun arrabsuu arraban isii duraan arrabsu dhiiftee kan isin du'aa inaaf kadhatteef dhiifama naaf godhi jedhe malee an siyaasa siin deeggartu har'as nan morma siyaasa siitiin faallaan akka namummaa siitiin dhiifama gaafadhe. Kun immoo biliillee maaf dhiifama gaafate Abduseen biltsiginnaatti deebi'uuf maaloodha jettanii warri yeroo kana narratti hololaa jirtan. Mee sammuu kan kootiif naa yaadaa sammuu kootiif naa yaadaa narratti hin duulinaa. An Oromoodhaaf falmaatiin du'a yoomuu taanaan dhugaa jirtuun isin hima. Rabbiin si haa fayyisu jedha ilaa sa'aatii ammaadhaa ilaa mustashfaa deemuuf kan kaala laala mustashfaa amma isamma waan muxxeetii kan koo hamma yoonaa mustashfaatti deddeebi'u malee muxxee ilaalaa yoo arabiffa beektan ilaa isammaa mustashfaa deemuudhaaf kan kaala laala ilaa kiniina kan harii jira laa wanti hamma yoonaa rafiitiin raffisaa laata nadhiisaa laata dhaqee mustashfaadhaaf waa tokko jijjiirama dhabee intini sammuu kan koo nagadhiisaa jira jechuudha. Isin garuu Abduseen soba mee birrii maaliin ittiin isin kadhadhe mee har'a yoonaa birrii isin kadhadheetan ittiin jiraadhe maalajjaadhaaf Abduseen kan inni na dhukkuba jedhe maalodha jettan dhukkuba namaattiin qoosinaa bormana keessan dhufa dhukkuba himachuu hin dandeenye na qabeyan kana jedhee yoon isinitti madhe naan hubattan sheernaaf godhaa hundi keessanuu ummanni Oromoo akka naa hubatuufan dhugaa kan koo warri Abduseen hin dhukkubsanne hin soba jettan dhuguma isinitti fakkaachuu danda'a yeroo baay'ee yookiin onlaayinii irra seenee tan hin qoos daqiiqaa ammaan immoo onlaayinii seenee bicuu sintin jedheen amma sammuun koo natti ka'ee nama raachuuf ka'a daqiiqaa keessa amma akka xaba ijoollee sabiyyii sammuun kan koo naan taphataa jira an sirriin jiru sammuun kan koo dhugaan isiniin jedha sammuun kan koo likkiin hin jiru yoo dandeessan akka rabbiin na fayyisu ofitti du'aa inaaf godha gaafa immoo sammuun koo likkiitti na deebi'e anis guyyaa 14 namni tokko hirriba malee taa'uu jechuun mee ilaalaa ofii keessanii bakka bu'aati. Mee ofii keessanii guyyaa 14 hirriba malee namni tokko taa'uun nagaadha yookiin fayyaa jira jechuu hin dandeessu nyaata malee nyaata gisee tokko yoo afaaniin qabe daqiiqaa tokko garaan hin taa'u daqiiqaa keessa naguura an baay'ee dhukkubsadheetan hin du'aa inaaf kadhaa ijoollee koo na dhukkubaasiniin jedhe yoo dhugaa kan koo hubattan har'aan booda warri ajandaa koo suuraa kan koo feesbuuk irra fiiskitanii maal jettan arrab yoon ka'ee du'es bor immoo Abduseen kun otuu nutti matu Abduseen kun otuu akkana nuun jedhu du'ee bade jettanii suuraa kan koo fuutanii poostii gootanii naaboohuun keessan hin oolu dhugaan isin hima otuu naan beekinin du'ee badaa jira dhugaan isin hima otuu isin har'a otuun isinitti madhu yaa ummata kan koo na dhukkubaa jira du'aa inaaf godhaa isiniin jechuun kan koo otuu natti isin duulchisu gaafan du'ellee Abduseen kun otuu kana jedhu dhukkubni isaa wallaalame nuti itti duullu hin du'e ay Abdusee kana ergasiillee nu taphachiisas Oromoodhaallee sagalee ta'a jettanii gaabbuun keessan hin oolu kanaafanin an seenaadhaafanin isinitti dubbataara yoo rabbi na fayyise nan fayya yoo immoo didee dhukkubni kan koo natti jabaate waan hin ta'u rabbiin ofitti fide waan ta'eef hunda isaayyuu rabbitu namarraa fuuchuus danda'a rabbitus waan narra kaa'e kana narraa fuudha Abdusee yookiin kana ta'e Abduseen kana ta'e Abduseen kana ta'e jettanii ajan mee afuura natti hin ta'inaa narraa callisaa mee afuura keessaniyyuu natti fakkaata kan feesbuukii kanarraa alan itti jedhu nama raachuudha kaar afuura natti hin ta'inaa kanaafanan hundinuu mee narraa gapha jedhu warrumti paartii kan deeggaranuyyuu dhiifama wanti hin jedheefan yookiin paartii jarri deeggaran ufatu hin taane baay'ee tokko wayii bakka ofum dadhabe kanaafan gabbahee ijoollee keenya warri natti mufattan dhiifama siniin jedhe har'as taanaan boris taanaan rabbiif rasuulii jedhaatii afootu lillaa naaf jedha warri natti mufattan kamu du'aa inaaf godhaa garaa qulqulluudhaan an kan ofittiin isinitti dhaammadha gaafa dhugaan galee rabbiin immoo sammuu kootti na deebise deebi'eetan dhufee isinitti hima galatoomaa warri mubaarakis Abduseen dhukkubne maal ta'uu fi ajandaadha jettan wallaahi rabbiin naaf ragaadha
yoo dhugumaan ani isinitti qoosaa jiraadhe dhukkuba laa nama 2000 meeqan laala miti rabbiin dhukkuban jirre har'a natti buusu yoon ofitti soobee dhukkuba ofitti fidee haddii kana an waggaa kana baay'ee nama dhukkuba akkamii ofirratti himne wo baay'oo na qabe otuu na kana dhukiniinuma waan adda addaa dhugeen ofirraa fayyi kun natti ulfaannaan hin gabbee dhugaa jiru isinitti muu barbaadeen an oromoodhaaf yoomu akkuma hacaaluun jedhe an oromoof qaaliidha nama oromoo gayyanee yookiin naqee paartii biltsiginnaatti deebi'uuf an paartii biltsiginnaatti deebi'uuf ijoollee keenya dhiifaman gaafanne akka namummaattiin biyya tokko wajjin qabna walitti araaramuu nageenyi nu yoo nuti wal kabajne siyaasa garagaraa deeggarus tokko ta'uu qabna jedheen ijoollee jimmaatis warra kaanis dhiifama gaafadhe malee an paartii biltsiginnaatti yoomuu hin deebi'u siyaasaan gargar taanu nuti tokko kanuma isiniin jedhaa an har'as boris taanaan an oromoo qabsaatan du'a oromoodhaaf sagalee ta'an du'a hamanaa kanuma isiniin jedhaa galatoomaa hundi keessanuu sheernaaf godhaa yoo immoo dhuguma rabbiin sodaattan warri erga kaleessaati abduseeniin soba hin dhukkubsanne jettan ilaa kana arii argaa ilaa kiniina kana harii namni guyyaa 14 hirribam ilaa eenyuun gali asradiniin galee lakkoofsa tokko galchee neeree vaantiin koom jiru amma fayyii tokki onlaayinii seenii bishaan fayyii abo koy walakkaa tuqee bahin deebi'a malee hin jiru vaantiinas yaa uummanni feesbuukii kun dhugaa namaallee hin beeku namarratti duuduu namaaf hin jechuu malee meerre ergadhaa mee namni asirratti yaada qabdan namni baay'een immoo waan na dhibu warri paartiidhaan gargar taane har'a gaafa dhukkubaa walirratti gaafa gammannu paartii gargar nu godhe malee akka amantiidhaan tokko taane akka amantiin keenya tokko ta'e oromummaadhaan maaliin tokko taane utuu beektanu har'a paartiidhaan gargar taane paartii ani isin hin deeggarre waan hin deeggarreef gaafa abduseedhaaf du'a kadhattan baay'ee tokkon isinitti gadda paartiin gargar nu godhus an eengadda ol ka'ee dhaabadhee ummata koo kabajamaa yoon jecha dogongoraatiin isin mufachiise dhiifamu jechuun koo kabajan ummata kootiif qabuuf